Ashamaa harka fuunee nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u ijoollee Oromoo mara keessaniyyuudhaani waan harkaa qabadhee deebi'ee isinii dhufeera naaf. Innis maanii yeroo baay'ee jaalallee qabdaa ileensaa karaa baay'ee nagaafattoonni jechuudha. Yeroo isaa ta'uu baatu isiniif hin deebisaanii asumaan illee akkana gorsitanii isiniin kadhadhaanii jechuudhaani dursaati saabskraayibii fi laayikii gochuudhaan kalaanii wal jajjabeessuun aadaa keenyaa ta'uuni. Jaalallee qabdaa jettanii warreen gaafii na gaafattanii jechuudha. Jaalallee nan qaba. Jaalallee nan qabu immoo jaalallee nan qofti jaaladhu malee namni sun nan jaalanne waa'ee jaalala kootiyyuu naaf hin hubanne naaf hin beekne jechuudha. Nama kanaan amma miti ijoollummaa koo irraa kaasetanii jaalachaa dhufeeni. Ganaa maatii koo bira toon jirudha jechuudha. Sana booda maquma isaan dhagaa malee jinnaan isaan dhagaa malee eenyummaa isaan beeku eenyummaa isaa beekee miti kan hin jaaladhe. Akkan jaaladhe illee maatirraa namoonni tokko tokko narratti beekanii na lolaa turanii umurii kee jaalalaaf hin geenye barachuudha qabda waa'ee nama kanaayyuu dubbachuu hin qabdu keessi keetti yaaduu hin qabdu jechoota jedhamu naan jedhamaa tureeni jechuudha. Sana booda akkuma ta'u ta'ee magaalaa namni sun irra jiraatutti imaluudha yaaleeni naafis milkaa'e immoo numan imale jechuudha. Garuu ammuma fedhe yoo ta'e shamarri tokko sin jaaladha jettee jaalala ibsachuun ni ulfaata. Kanaafiyyuu anis jaalala kootti hin ibsanne garuu riyaaktiiwwan garaagaraa sin agarsiistan irraa namni tokko akka nama sana jaalattanii beekuu nama danda'a. Sana booda deebiin naa deebise deebii nama gaddisiisuudha. Akka isa jaaladhe illee narratti beekee jira garuu yeroo kanatti yeroo jaalalaan qabamtu mitiidha kan innis kan naan jedhe akkuma namoonni kan naan jedhanii yeroo kanatti yeroo jaalalaan qabamtu miti han immoo namoota na jaalatan baay'ee isaanii qabu namoota sana keessaa namoota muraasanii akkaan hin jaaladhuun. Kanaafiyyuu yoon baratte ta'e barumsa kee irratti yoon hojjeta ta'e hojii kee irratti haalaan danda'in sin jabeessa malee waa'ee jaalalaanii si wajjin hin yaadu naan jedhe ishin jedheeni jechuudha. Maa gochuu hin danda'amu ishin jedhe. Namoonni baay'een keessanii nama kana ni beektu jedhetanii yaadaanii hin beektu simmooni abdii guutuudhaani. Kanaafiyyuu eega siyaasii nama biraa jaalachuudhaaf namni biraa hundi koo bocuu hin dandeenyu jechuudha. Nama kanaan hundi koo bocamtee jirti. Hammuma dhumaattiyyuu garuma fuulduraattiyyuu inni na jaalatus na jibbus ani garuu isuman jaaladha malee nama gara biraa jaalachuu hin danda'uuni. Keessi koos naaf hin eeyyamuuni. Baay'een jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Osoo lubbuu kan kee dabarsiitii isaaf laadhu nyaa jiraatu naan jedhanii lubbuu koo dabarsee nan laadhaafi garuu immoo inni naaf hubachuu hin dandeenyeeni. Haalonni irra jiruufis yeroo kanatti baay'ee nama naa holiidhaanii waan hundaan iyyuu jechuudhaani barattees waanuma hundaanuu nama wal madaalu miti nan beeka garuu immoo jaalalli bakka hin filatuuni. Ani akkamitti akkan jaaladheen hin beeku namni tokko akkamittiin nama tokko otoo qaamaan hin argin jaalalli irraa nama qabe namni sun immoo eega qaamaan nama arge nama madaaltuuni sin jaaladhuuni naaf hin taatu namaan jedhe akkamitti sirraa abdii kutachuu dadhabame baay'een keessan namoonni wanta akkasiis hin mudate naaf barreessaa jechuudhaani. Ani garuu eeguma inni ati nama madaaltu ani fatiini taabbiin keenya waliin hin deemuuni. Kanaafiyyuu waa'ee jaalalaaf keessaa baasii gargaarsa narraa barbaadda ta'e si gargaara malee si jaalachuu hin danda'u eeguma naan jedheeyyuu ana malli taanaan onnee koo keessaa isa qofatu mul'ata jechuudha. Namoota waa'ee jaalala naaf dhiyeessanis dhabee miti namoota kumaatamaan lakkaa'aman waa'ee jaalala naaf dhiyeessaa oolu. Garuu nama kanaan alatti osuman illee nama kana dagachuudhaaf nama tokko jaaladhe nama sana nan miidha malee dhuguman jaaladheeni. Wajjiniin jireenya horadheen wajjin jiraadha jedhee hin yaadu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee gaafii jaalalaas namaaf hin deebisuuni. Akka garaan nan banne akkan hin boonye baay'eedhaan of dhoowwa jechuudha. Maaliif namoonni baay'een arguu danda'u tarii viidiyoo kanaa namoonni na beekanii maatii koo keessaa illee hin argu jedheetanii abdii qaba. Kanaaf iyyuu bo'uun fe'u jechuudha.
Boo'eedhaafis immoo isa kan koo gochuu hin danda'u jechuudha. Garuu ani isa argee wayii isa wajjin suura ka'uu wayii immoo gaafii lakkan isin jaaladhuuni nama daaltuuni miizana tokkorra jirru naan jedhu isa biraa naa deebi'a osoo hin ta'in isa kan koo godheetaniin baqa kan koo godhee akkuma honni koo keessanii jiru mana tokko keessallee isa waliin jiraachuudha kan inni ani fedhu jechuudha. Fedhiin koos kanaani akkan immoo kan koo godhu dhuunfaa koo godhu akka inni honni koo mo'atee honni koo booji'ee jiru kanas guyyaa tokko dheerata malee akka honni isaa booji'u abdiin qabaani jechuudhaani. Lafa namarra jiraate lakki waliin madaalu jedhe kanallee gahee isa argachuuf wanti nan hin goone bu'aa bayii nan hin baane hin jiru jechuudha. Gara darbeellee bu'aa bayiiwwan baay'ee darbeera bu'aa bayiiwwan baay'ee ulfaatoo kan namni kamiyyuu yaanneen jechuudha. Namni kamiyyuu jaalalaa fi amma kana gatiin kaffalaa wayii umurii kanarra taa'ee kanarra taa'ee gatii kana hin kaffala kan hin jedhamne gatiiwwan baay'ee kaffaleera jechuudha. Ammas gara fuulduraatti numa kaffala maleeni akkaan isa kan koo godhuuni abdiin hin qabaani jechuudhaani. Kanaafiyyuu warreen gisee baay'ee karaa gama TikTok jaalallee qabdaa naan jettanii jaalallee nan qaba isiniin jechuudha. Maafi jechuudha nan qaba garuu naman ofii koo bichaadhaaf jaaladhu inni yoo na jaalatellee kan obboleettummaa malee oddoon kufuu ka'etti kan kufne harkana qabu malee jaalala biraa akka na wajjin hin eegalle nama natti himuudhaafi nama dhimma koo hin qabne gabaabaadhumatti jechuudha. Dhimma isaa qaba malee nama dhimma koo hin qabne hin jaaladha jechuudha. Nama sana immoo dhiisii nama biraa namoonni si jaalatan jiraachuu danda'uuni nama sana dhiisii jiraadhunaan jechuu dandeessu baay'een keessa nama sana dagadhuuti jireenya kee biraa uummadhuuni naan jechuu dandeessu. Yeroo nama sana dagachuu hin danda'u jechuudha. Nama lafan hin beeknetti lafa maqaasaa bichaa beeku lafan eenyummaasaa hin beeknetti jaaladhe tokko har'a ijaan argee immoo inni siin jaaladhu naan jedhee akkamittiin dhiisaanii jechuudha. Jaalalaa fi illikiit wal keessa qabatee namiidhaa jiraani yeroo baay'ee maaliif yaadduuf ta'a maaliif naan jettu jechuudha. Kanaafiyyuu mee baay'een keessa warreen mudannoon akkasiis mudates anallee mudannoon akkasiin na mudate dhumarra garuu milkaa'eera wayii immoo dhumarra milkoofnee baqa inuman dhiisee anis abdii kutadheen dhiisee warreen jettanis yoo jiraattan lakki milkaa'eeraanii. Kanaafiyyuu obsii hammalleedhaanii akkuma kanaan duraatti waan sitti dhufe hundayyuu mo'adhu bira darbiiti nama kana kan kee gochuu ni dandeessa mo'achuu ni dandeessan akkuma isaan booji'amte atillee booji'uu ni dandeessa warreen jettanis naaf barreessaa. Ifaaf bilisaanii asirra immoo amma akkas miidiyaa irra tolbaatee akka saasoftee akkasitti akkamitti akkasitti naan jechuu maltu baay'een keessa naan rabsuu maltu jechuudha. Baay'ee soo fuula korraa beekamu yeroo baay'ee gadi liqimsee bakka obseetii taa'eeraan jechuudha. Garuu immoo yoo dhukkuba himatanii kan doktorillee namaa beekee qoricha dhukkuba sanaaf ta'u namaaf laatu jechuudha. Ammuma ol baasee dubbadhu namoota baay'eerra wayii immoo namoonni mudannoo akkasii keessa darbaniillee jiraachuu danda'uuni. Anillee akkasii kan ulfaataa kana caaladde keessa darbanillee jiraachuu ni danda'uuni. Anillee waan akkasii keessa waan hin darbeef ammoo nama namoonni yaadni namaaf laatanii amma waan ba'aa wayii namarraa qannasaa dhufuutti namarraa qannasaa dhufaan. Kanaaf jecha malee kun icciitiis miti jechuudha. Jaalalli icciitii miti. Kan akka kootti nama jaalachuun heebbifamuudha jaalatamuunis heebbifamuudha malee icciitii miti ni jechuudhaan. Icciitiin waa waliif ta'anii waa waliin ta'anii gadi baasanii haasa'uudha malee nama tokkorra jaalalli nama qabee namni sun immoo dhimma nama qabaachuu dhabuuni kun icciitii mitiini. Yoon amma isinitti himee furmaata tokkollee nan argadha jedhetanii yaada kanuma isiniin jedha. Yoon dogoggores immoo dhiifama naaf gochaani yeroo baay'ee waa'ee jaalallee maalii jaalallee hin qabdu abbaa manaa hin qabdu daa'ima hin qabdu waa baay'ee na gaafattu karaa TikTok irraa asirraan illee mitiini jechuudha. Asirraa baay'ee sin dhufuuni yeroo dhiyoodhas kan inni jammare YouTube jechuudha. Karaa TikTok irraa garuu baay'een keessan gaaffiiwwan kana na gaafattu. Kanaafiyyuu jaalalleen koo nama kana daa'ima immoo hin qabu.
gara fuulduraattis nama kana waliin galle taanaani shakkiidha jechuudha. Kanaafuu hamman guutumaan guutuutti onneen koo nama kana qofaadhaan booji'amtee jirti. Nama biraa unkaan gaaffii jaalalaa deebisee fi wajjin haasa'uu mitiin ilaaleetuma ija naguutuu hin danda'u jechuudha. Bakka tokko onneen koo nama tokkoon cufamtee jirti. Kanaafiyyuu suura isaa nutti agarsiisi. Eega qaamaan wal argitanii turtanii, eega suura wajjin kaate turte, eega suura isaa biraa qabaattee wayimoo sooshaal miidiyaan fayyadamullee nutti himi jechuu dandeessu. Koomentii keessan irraa ilaalee isiniif hin himaanii suura isaa isiniif hin agarsiisa. Sooshaal miidiyaa waan inni fayyadamuu fi maqaa inni fayyadamu faanallee isiniif hin maxxansaanii. Tarii deemtanii nama amansiisuu dandeessu jechuudha. Isaan baasetti himachuu sodaadhe. Innis immoo akka carraa dhaga'uu danda'anii viidiyoo kana bira ga'uu danda'anii hagam akkasii jaaladhu asumaan naa hubatta jedheetaniin abdii qaba. Oolee bulus viidiyoon kun si bira ga'a bara tokko jedheetanii yaada. Na beekta sin beeka kanaafuu hagam akkasii jaaladhu naaf hubadhu. Siin alatti nama biraa ilaaluu hin danda'u. Kanaafuu galatooma isinitti haa toluuni. Lillooroo YouTube subscribe like gochuu hin dagatinaa. Wantoota biraas immoo wantoota gaaffii ta'ee waa'ee koo rabbaru waan barbaadanii mara sana kaafachuu dandeessu jechuudha. Waan waa'ee koo ilaallatu irraa waan barbaadan ifaaf bilisaan kaafachuu dandeessu isiniif hin deebisa. Kana booda hin sodaadhu isiniin duraan na sodaadha xinnoo ishee kaameraa fuulduratti akkas maali na sodaadhasi amma kana booda hin sodaadhu ni garuu xinnoo ishee intarneetiin qabu kana rakkina natti ta'e. Innis immoo amma yeroo dhiyoo keessatti asirra taa'ee ture hundiyyuu. Kanaafuu seeraan firii ta'e waan hundayyuu isinii deebisa waan na tokkoon sodaa malee na gaafadha isinis anis sodaa malee isinii deebisa. Oromoo koo isinin jaaladha horaa deebanaa yoon dogoggore immoo na gorsaanii garuu immoo hicciitii kee ol baasinaan hin jedhina kun hicciitii miti jaalalli hicciitiin qabu nama jaalachuun hicciitiin qabu kanaaf akka kootti jechuudha. I love you too hunda keessan isinin jaaladha yeroo gaarii isiniif haa ta'u.